Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hamma sa'a 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attamooltan. Kibxata eebila 27 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Waraansi gara baatilee ja'aaf Tigraay keessatti gaggeessamaa jiru akka dhaabatu Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti dhiibbaa gochaa jirti. Loltoonni Eertiraa raayyaa Itoophiyaa waliin waraansichatti hirmaatan akka naannoo sana gallakkisanii bahanis gaafataa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roobilee deeggartootaaf mormitoota pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed erga walitti bu'iinsi uumamee booda akka wal dhibdeen jiru tasgabbiif mariin furamu waamicha dhiyeessanii jiran. Yuunivarsiitiin Amboo warshaa qilleensa oksijiinii oomishu dhaabuudhaan torban darbe irraa jalqabee oksijiinii oomishaa jira. Warshaan oksijiinii oomishu kun hospitaalota Wallaggaaf hospitaala lixa biyyattii keessa jiran kabiroof gargaarsa akka ta'utu himame. Martinuu gara boodaa dhiyaatu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Piroodyusariin Tamsaasaa Har'aa Birhaan Haayiluu, miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tiksiti Gammee oduuf gara namoottan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Waraansi gara baatilee ja'aaf Tigraay keessatti geggeessamaa jiru akka dhaabbatu Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti dhiibbaa gochaa jirti. Loltoonni Eertiraa raayyaa Itoophiyaa waliin waraansichatti hirmaatan akka naannoo sana gallakkisanii ba'anis gaafatanii jiru aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii J. Blinken haalli jireenya namoomaa fi mirga dhala namaa naannoo sanaa hammaataa deemuu isaa irratti yaaddoo cimaa biyyi isaanii qabdu irra deebi'anii hubachiisuuf jecha kaleessa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbatanii jiru. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Farahaan Haq bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti walitti bu'iinsa gareelee hawaasaa gidduutti uumameen uummanni hedduun buqqa'uusaa fi saaminsa akkasumas qabeenyaa fi ijaarsawwan barbadeessuun dhaqqabu. Sababaa kanaanis haalli nageenya naannoo sanaa muddama keessa jiraachuu waayiloonni keenya nutti himanii jiru jedhan. Dubbii himaan tokkummaa mootummootaa kun ibsa kennaniin akka himanitti namni tokko ajjeefamuurraa kan ka'e bitootessa 18 bara 2021 godinaa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa keessatti waraansi jalqabame. Haleellaan kun guyyaa lamaa booda godinaa Shawaa Kaabaa fi godinaa addaa hawaasa Oromoo keessaa yoo xiqqaate uummata 60,000 manaaf qeessaarraa buqqise. Haleellaan marsaa lammataa ebila 17 bara 2021 magaalaaleef daandilee guguddoo irratti geggeessame immoo uummata daran buqqisee qabeenyaallee daran barbadeesse. Rakkoo nageenyaa naannoo sanatti mul'ataa jirurraa kan ka'e waahiloonni keenya gargaarsaa lakkoofsa namoota buqqaanii nuuf kaneessine aangawoonni bulchiisa naannichaa garuu namoota godinaa Shawaaf godinaa addaa hawaasa Oromoo irraa buqqaan gara 330,000tti tilmaaman jechuudhaan dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Farahaan Haq ibsuu isaanii Maargaret Bashir Jenevaarraa gabaastee jirti. Jiraattonni magaalaa hawaasaa gatiin bittaa akka malee ol ka'uurraa kan ka'e qaala'insa jireenyaan rakkataa jiran ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qaala'insa jireenyaa kana kan hordofsiise shira abboota qabeenyaa ofitti xaxamuu fi muudamtoonni mootummaa immoo rakkoo kanaaf ilaalcha kennuu dhabuu isaaniiti jechuudhaan himatan jiraattonni kun. Gabaasaa Yoonaataan Zabriyoos tujubeetu dhiyeessa. Jiraataa magaalaa hawaasaa kan ta'aniif dhaaba bu'aaf hin hojjenneef kan hojjetan obbo Alaqaa Naaqoo akka jedhanitti
qaala inni jireenyaa bifa adda addaa qabate dhiibbaarraan ga'uu dubbatu. ሰው አቻችሎ ነው ለመኖር ፍላጎቱን ለማግኘት ብዙ ትግል namni jiraachuuf waan barbaade argachuuf qabsoo hedduu gaafata. Amma isa danda'u qofaadha kan darbaa jiru yeroo ulfaataadha jedhan. Qaala'uu jireenyaa kana haalawwan hammeessattiin jedhan illee tarreessaniiru. Fedhii bu'uuraa midhaan nyaataa kiraa manaa jalqabee kanneen jiran kan namatti jireenya akka hammaatu godhan. Kabiraan immoo ijaarsa waliin wal qabate gatiin meeshaa ijaarsaa hedduu qaaliidha. Kan danda'u isaan waliin falmee jiraataa yeroo yerootti gatii isaa dabalu jedhan. Mootummaan gabaa to'achuudhaan dhiibbaa uummatarra jiru xiqqeessuu qabaa jedhan. Barattoonni jiraattota magaalattii ta'anis yeroo hedduu hamaa ta'e keessa darbaa jirraa jedhu. Mana hin qabnu, hojii hin qabnu, waan nyaannu hin qabnu, daandiirra bullaa jedhu. Meeshaalee fedhii bu'uuraaf oomisha midhaanii nutti qaala'e jedhanillee akkasitti dubbatu. በዚህ ሰዓት 3 ሊትር ጀሪካን 300 እየገዛን ሱካር በተራ Zayita jaarkaanii 3 qarshii 300 bitaa jirra. Xaafiin kuntaalli tokko 5,000 bitamaa innaa jirutti mootummaa maaliitu jira jenna kana jedhe. Jiraattonni kun akka jedhanitti jireenya qaala'uu kan fide kanneen of jaallataniif dureeyyiin shira isaan hojjetaniif aangawoonni mootummaa maalna dhibdeen ilaaluu isaaniiti jedhu. Pireezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Lidaamoo kun mootummaan naannoo rakkoo qofaasaa hiiku akka hin ta'in ibsanii garuu yaalii gochaa jirraa jedhan. እኛ ለማድረግ እየሞከርን ያለነው ተገቢ ያልሆነ የንግድ Nuti kan gochuuf yaalaa jirru sochii daldalaa sirriin ta'an oomisha kuusaalee keessatti walitti qabamanii qaala'ina jireenyaa harki namaa fide daldaltoota uuman hordofuudhaan kaseerri eeyyamuun ala meeshaalee tuulaman haala gabaatti ittiin dhiyaatan sanaan ala hojiiwwan oomishaaf oomishtummaa guddisuuf karoorsuun hojjechuu akkasumas hojiin daldalaa haqaan akka hojjetamu gochuuf hojjetaa jirraa jedhan. Mootummaan hojii uumuu dhabuusaa akka jiraattonni komatan ilaalchisee obbo Dastaan akka jedhanitti uummanni 90,000 ta'u baadiyyaaf magaalaarraa hojii dhaabbataaf kan yeroo argatanii jiru. Hojii uumuu gargaaruuf illee qarshiin miliyoonni 83 deeggarsi liqaa argamuu dubbatan. Kana keessaa 8,000 kan ta'an carraan hojii ogummaa adda addaa adda baafamee hojiitti bobbaasuuf hojiin hojjetamee jira jedhan jechuudhaan Yuunaattaan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhalattoonni sablammii Hararii bulchiisa naannoo Harariitti ala jiraatan filannoo naannoo Harariitti hirmaachuudhaaf bu'uura seeraa isaaniif eeyyamuun qaban jechuun murtii ammaan dura dabarsee ture mana murtii waliigalaatti dhaddachi deemsa filannoo bayii filannoo irratti oliyyannoo dhaggeeffatu kuffisuusaa gumiin biyyoolessaa Hararii beeksisee jira. Boordiin filannoo murtii kanarratti yaada kennuurraa of qusatee jira jechuun Addis Chakkol dira dhawaarraa gabaase. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraansi gara baatilee ja'aaf Tigraay keessatti geggeessamaa jiru akka dhaabatu Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti dhiibbaa gochaa jirti. Loltoonni Eertiraa raayyaa Itoophiyaa waliin waraansichatti hirmaatan akka naannoo sana gallakkisanii bahanis gaafataa jiran aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi. Gabaasa guutuu jaallannee dhiyeessa. Mootummaan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa hammaachaa jiru dhaabsisuuf caalaatti akka hojjetan gochuuf jecha Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaan ala ka biyyattiif kennitu dhaabuu ishee itti fuftii jedhu aangawoonni. Walwaraansi xumura godhachuu qaba. Kan rakkoo ture karaatti gargaarsi dhala namaa seenu banamuu qaba jechuun ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsitti ittaanaa barreessaan kan waa'ee dhimmootii Afrikaa Roobert Godek wixata kaleessaa VOA'f ibsaniiru. Dhiittaan mirga namoomaa fi miidhaan kanneen biroon akka dhaabatu feena. Waraanni Eertiraa fi milishaan Amaaraa gadhiisanii akka ba'an barbaanna. Walitti bu'iinsi kun dhugumatti xumura akka argatu barbaannaa jedhan Godek. Kibxata har'aa ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan gama marsariitiin aangoota Keeniyaa fi Naayijeeriyaa waliin akka dubbatan ajandaan marii isaanii inni olaanaan waa'ee bulchiinsa deemokiraatawaa jajjabeessuu fi nageenya waarinsa qabu ijaaruu akka ta'e dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Ned Piraayis ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Rakkoon bulchiinsa naannoo Tigraay keessaa dhimma naannoo ta'us guutummaa kutaa sanaarratti rakkoonni fidu qabaa ka jedhan Godek haala rakkisaa kana xumuratti gochuuf Yuunaayitid Isteetsi hoogganoota Afrikaa itti dhiyeenyaan quunnamaa jirti jedhan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed baatii sadaasa darbe Tigraay keessatti seeraaf sirna kabachiisuuf
waraanni federaalaa hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka to'atanii fi hidhannoo hiikkachiisan labsan. Sababaan isaas waraanni TPLF mooraa waraana federaalaa iddoo sana jiru irratti haleellaa geessiseef itti gaafatamaadha jedhu. Garee siyaasaa ka ta'e TPLF humna waraanaa kan qabu yoo ta'u mootummaa federaalaa waraanuu akka itti fufu dhaadataa jira. Bulchiisa muummicha ministeeraa isaan duraanii Mallas Zeenaawii jalatti TPLF waggoota 12 caalaaf aangoo qabatee ture. Bitootessa 26 Dr. Abiy Ahmed waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uuf waliigaluu isaa ibsanii turan. Garuu aangoonni United States akka jedhanitti Tigraay keessaa ba'uu isaanii ragaan agarsiisu tokkoyyuu hin jiru. Ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken wiixata kaleessaa bilbilaan Dr. Abiy waliin ennaa dubbatan Itoophiyaa fi Eertiraan waraana Eertiraa Tigraay keessaa baasuuf waadaa seenan battalumatti guutummaatti akkasumas haala mirkaneessuun danda'amuun hojiirra akka oolchan dhiibbaa godhan jechuudhaan ministeerri dantaa alaa United States beeksiseera. Gaanfa Afrikaatti jila addaa kan United States ta'uun kan haaraa muudaman Jeffrey Feltman guyyootii dhufan kana keessa gara Itoophiyaatti imalu jedhamee eegama. Dubbiimaa ministeerri dantaa alaa United States Price wixata kaleessaa VOA'f akka ibsanitti Ameerikaan gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattu kan itti fuftu yoo ta'u gargaarsa kanneen biroo kennuu garuu akka dhaabdetti kan turu ta'uu ibsan. Haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru irraa kaanee kutaa nageenyaa irra jireessa dabalatee sagantaalee kanneen biroof gargaarsi kennamaa ture kan dhaabne yoo ta'u ammas akkuma dhaabbatetti tursuuf murteessinee jedhan dubbi himaan kun. United States gargaarsa biyya alaa Itoophiyaaf kennaa turte hanga tokko bara darbe dhaabde. Kunis Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa kan ilaaleen falmii Masrii waliin qabdu furuu dadhabuu isheen ture. Garuu ministeeriin dantaa alaa Ameerikaa akka jedhutti Washington gargaarsa dhala namaa Itoophiyaaf laattutti fufti. Kana malees uummata Itoophiyaa waliin michooma lubbuu dheeratu qabaachuuf akkasumas kabajamuu daangaa fi tokkummaa Itoophiyaa ijaaruuf cicha qabnaa jedhan. Tigraay keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota kuma hedduu galaafatee kanneen kuma hedduu ta'an achuma biyya keessatti manaaf qe'ee irraa godaansisee jira. Kuma dhibba hedduun immoo biyyaa ba'anii gara Sudaanitti akka dheessan dirqisiisee jira. Uummanni Tigraay kan miliyoona 5 caalu amma hanqina nyaataa bishaaniif dawaalee isa mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaa guddaa kan arjoomtu United States yoo taatu Tigraay qofa keessatti uummata rakkataa jiruuf gargaarsa namoomaa $100 miliyoona 300 miliyoona 5 baasu kenniteetti. Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Blinken kibxata har'aa gama intarneetiin yeroo jalqabaaf dargaggoota Afrikaa kanneen Young African Leadership Institute yookaan yaalii keessa turan waliin dubbachuuf jiru. Kunis mata duree misooma diinagdee, deemokiraasii fi bulchiinsa gaarii akkasumas jijjiirama qilleensaa fi fayyaa kan of keessaa qabu ta'uun beekameera. Dippiloomatiin Ameerikaa Blinken gamuma intarneetii kanaan pireezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii fi ministeera dantaa alaa biyyattii Godfrey Onyeemaa waliin bulchiinsa deemokiraatawaa jajjabeessuu, nageenya waariinsa qabu ijaaruu fi hidhata diinagdee jajjabeessuu irratti dubbatu. Hariiroo United States fi Keeniyaa gidduu kan waggaa 57 guute kabajaa akka jiran aangawoota Keeniyaa waliin Blinken ni dubbatu. Pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keenyaataa fi barreessituu kaabinee Rachel Omamo waliin michooma tarsiimoo qabeessaa fi weerara dhukkuba COVID-19 rakkoonni fidee fi mala barbaachisuu irratti dubbachuuf jiru. Muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Rooblee deeggartootaaf mormitoota pireezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed erga halkan edaa walitti bu'anii booda akka wal dhibdeen jiru tasgabbiif mariin furamu waamicha dhiyeessanii jiran. Xiinxaltoonni immoo danqaan siyaasaa kan yeroo paarlaamaa Faarmaajoof akka dheeratu laalchisee uumame gara wal waraansaatti jijjiiramuu mala jechuun yaaddoo qaban ibsaniiru. Gabaasaa Mohaammed Kaayee Bafaqaaduu dhiyeessa. Waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed humnoota nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota mormitootaa gidduutti walitti bu'iinsi Moqaadishoo keessatti dhalate akka isaan gaddisiise muummichi ministeeraa Mohaammed Hassan Roobilee ibsaniiru. Akka Roobileen jedhanitti falli wal dhabiinsa furuu danda'u mariidhaa fi wal hubannoo qofa.
Walitti bu'iinsi dheengaddaa kan ture naannoo mana hoogganaa paartii mormitootaa Wadaajir jedhamu kan ta'an Abdurramaal Abdushukurii fi mana pireezidaantii duraanii Hasan Sheek Mohammed bira. Pireezidaantiin duraanii namootaan aangoo dheereffachuu pireezidaantii Farmaajoo balaaleffatan keessaa isaan tokko. Hooggantoonni paartilee mormitootaa Somaaliyaa rakkina dhalate sanaa fi pireezidaantii Farmaajoodhaa fi humnoottan nageenyaa mootummaa isaanii balaaleffatu. Ministeerri nageenyaa mootummaa Somaaliyaa Hasan Onduubee komiidhaa fi himannaa mormitootaa haalaniiru. Rakkinichi waan filannoodhaan wal qabateedha jedhu Hasan Onduubee. Filannoon paarlamaatii fi pireezidaantii Somaaliyaa ji'ootaa fi kan akka turu ta'e waldhabiinsa adeemsa filannoo irratti uumameen ture. Waldhabiinsi ammaa kan jabaataa deeme erga paarlamaan biyyattii inni gadii seera mootummaa Farmaajootii fi aangoo waggaa 2 dabaluu fi sagalee kenneedha. Seera tumtoonni miseensota mormitootaa warri akka Farmaajoon aangoo irra hin turre barbaadanii murtii paarlamaa sanaa jabeessanii mormaniiru. Hawaasni addunyaas tarkaanfii gareen Farmaajoo fudhate tasgabbii Somaaliyaa akka booressuu danda'u akeekkachiisaniiru. Miseensi paartii mormitootaa Mohammed Hassan Idris magaalaa guddittii biyyattii keessatti tarkaanfiin fudhatamaa jiru mootummaan mariidhaaf qophaa'aa akka hin taane agarsiisaa jedhu. His appreciation of the operation by the security forces. Muummichi ministeeraa tarkaanfii humni nageenyaa fudhate jajuun isaanii akka isaan tasgabbiidhaa fi waamicha gochaa hin jirre mirkaneessa. Inumaayyuu tarkaanfii seeraan alaa isa heera malee aangoo dheereffannaa utuu jajjabeessaa jedhu Mohammed Hassan Idris. Torban darbee gamtaan Afrikaa aangoo dheereffachuu Farmaajoo akka hin fudhanne ibse hooggantoonni Somaaliyaa akka haasaa waa'ee filannoo itti fufanu gaafateera. Bakka bu'aan gamtaa Afrikaa torban kana keessa Somaaliyaa daawwatu jedhamees eegamaa jira. Afyaaree ilmii yuunivarsiitii Kaatar keessatti gargaaraa piroofeesaraa qorannoo nageenyaati. Isaanis fallii wal loliinsa dhaabsisuu danda'u waliin haasa'uu duwwaadha jedhu. I think there is only one way out of the situation at the moment and that is to go back to the negotiations. Akkanatti fakkaatutti yeroo ammaa haala kana keessaa bahuudhaaf karaan jiru tokko qofa. Innis gara duubaatti deebi'anii taa'anii haasa'anii waan sababa jeequmsaa ta'e dhimma waldhabiinsa siyaasaatii fi dhimma filannoo hiikuu barbaachisa jedhaniiru Piroofeesar Afyaaree Ilmii. Waajjirri mootummoota gamtoomanii Somaaliyaa keessatti argamu gareen hunduu obsa olaanaa akka qabaatanu gaafate hundi isaanii atattamaan akka marii itti fufanu waamicha dhiyeessuunsaa gabaafameera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni iccitii milkaa'inaa barataa cimaa jedhu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti dhiyeenyi eebbifamee jira. Mala barattoonni itti barumsaaf kaka'umsa qabaatan yeroof dandeettii isaaniitti dhimma ba'aniif milkaa'inarra gahan gorsa kitaabi kun. Kitaabicha kan barreesse Asraat Abrahaam yoo ta'u barsiisa qulqulluu ijoo immoo gara afaan Oromootti hiikuun maxxanse Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaase. Kitaaba icciitii milkaa'ina barataa cimaa jedhu kana kan gara afaan Oromootti hiikan barsiisaa afaanii fi hogbarruu yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an barsiisaa qulqulluu ijooti. Akka barsiisaan kun jedhanitti kitaabichi milkaa'ina barattootaatiif barbaachisaadha. Kanaaf gara afaan Oromootti hiike jedhan. Icciitii milkaa'ina barataa cimaa jedha. Jalqaba isaa afaan Amaaraan barreeffamee barreessan kitaabichaa 8 ol maxxansiisee jira afaan Amaaraatiin hedduu gurgurame jechuudha. Kitaabicha naa hiikee dheenatti finnaan hedduutti gammadeen kitaabota hanga yoonaa dubbisaa turee fi hiikaa ture kitaaboleen arge hunda caala haala barataan keenya keessa jiru rakkoo isaanii kan furu ta'e natti mul'ate. Kitaaba kana maxxansiisnee toomaa fi uummata biraan hin geenye barattoonni hedduu irraa fayyadamuu jedhee yaada kaase. Gaariidha inni Xilaawun Caalaa maallaqatti baasee maxxansiisee ani nanii keessi raabsuu fi barataa biraan ga'uu irratti waliin Xilaawun Caalaa wajjin irratti hojjenna jechuudha. Barsiisaa qulqulluun akka jedhanitti qabiyyeen kitaabichaas barattootaaf onnachiistuu waan ta'an hedduu qabaa jechuun tarreessaniiru. Egaa qabiyyeen kitaabichaa waa hedduu qabata. Mala baruu barsiisuu hin qabata. Mala qo'annaa barattoonni akkaataa ittiin qo'atanii milkaa'inni qabata. Qorqalbii yookiin xiinsammuu akkaataa ittiin qophina xiinsammuu barataan ittiin taasisu. Kan biraas haala jireenya waliigalaa akkamitti yeroo isaa qoqqoodeetoo barnootaaf maatii isaa hojii gargaaruudhaaf
yeroo bashannanaatiif itti fayyadamaa yeroo itti fayyadamuu irratti keessattuu akka waliigalaatti rakkoo qabna waan ta'eef yeroo itti fayyadamuun hedduu barbaachisaa akka ta'ee fi yeroo itti sirnaan fayyadaman waan hojjetan callisanii hojjechuu odoo hin taane akkamitti akka hojjetan beekan daran milkaa'uun waan danda'amuuf wantoota kana hunda of keessatti qabata jechuudha. Kan biraa kaka'umsa barataati keessattuu yeroo koronaa kanaa fi haalota adda addaatiin tasgabbiin dhabamuu wal qabatee fedhiin barataan barumsaaf qabu qo'annaaf qabu kufee jira ammaan kana. Barataa qofa odoo hin taane fedhiin barsiisotaa illee sababoota adda addaatiin laafee jira. Kanaafuu kaka'umsa uumuu si'aayina barataa keessatti uumuu hedduu bu'aa qaba jechuudha kitaabni kun achirratti. Barataan baratee milkaa'uudhaaf dura si'aayina qabaachuu qaba barumsa sanaa fi onnachuu qaba. Yeroo onnate immoo akkamitti akka hojjetee milkaa'u beekuu qaba. Kanaaf mala kana hunda akka waliigalaatti of keessatti qaba jechuudha. Kitaabni icciitii milkaa'ina barataa cimaa kun barattoonni itti fayyadama teekinooloojii irratti illee akka xiyyeeffannoo kennaniif ni gargaaraa jedhan barsiisaa qulqulluun. Fuulduratti immoo gara dagaagina teekinooloojiitti waan deemnuuf ammas itti fayyadama teekinooloojii irratti barattoonni keenya qixa barumsa isaaniitiin ittiin milkaa'uu danda'an irratti akkamitti itti fayyadamuu danda'u. Teekinooloojiin qixa sirrii ta'een ittiin fayyadamne miidiyaaleen hawaasaa qixa sirrii ta'een ittiin fayyadamne garantaan nu oofuu danda'a. Qixa sirriidhaan itti fayyadamne garuu ittiin milkaa'uu dandeenya. Har'a addunyaan harka keenya keessa jirti waan dubbisnu hundi e-librariin jira. Teekinooloojiidhaan kitaaba hunda arganna jechuudha. Kanaafuu sana akkamitti akka qixa sirriidhaan itti fayyadamuu danda'an hunda gorsa barataadhaaf dhiyeessudha jechuudha kitaabni kun. Obbo Hinseenee Makuriyaa namoota kitaabolee afaan Oromoo dhuunfaadhaan raabsan keessaa isaan tokko yoo ta'an kitaaba icciitii milkaa'ina barataa cimaa jedhu kanas dubbisuu isaanii ibsuudhaan waa'ee qabiyyee kitaabichaas akkas jedhanii yaada kennanii. Kitaabni icciitii milkaa'inaa barataa cimaadha kan inni jedhu. Kitaabicha guutuusaa dubbiseera. Kitaabni kun kan xiyyeeffatu barattoota gorsa kennaa barattoota qofaas mootuu hin ta'in maatiidhaafis gorsa kan kennudha. Ijoolleen akkamittiin barnootatti milkaa'uu danda'u. Maatiin barattootaa maal gochuu qabu bu'aa bahii jireenya keessatti yookiin barnoota keessatti isaan mudatuuf barattoonni maal gochuu qabu akkamittis rakkina isaan mudatu kan keessatti tarkaanfatanii gara milkaa'inaatti tarkaanfachuu danda'u kan jedhu gorsa kan kennudha. Waliigala barattootaafis maatiidhaafis kan ta'udha kitaaba ta'udha. Kanaafaan kitaaba beessadha yaada. Obbo Hinseeneen itti dabaluudhaan hogbarruun afaan Oromoo gama barreeffamaatiin fooyya'insa agarsiisee jira. Uummanni illee kitaabolee garaagaraa iyyafatee bituu eegaleera. Akkasumas torbaniin kitaaboleen tokko maxxanfamuu eegaluun jijjiirama guddaadha jedhan. Barreessan baay'inaan ba'aa jiru. Amma akkuma argitu kitaabni 2-3 eebbifamuu eegalee jira. Kun jijjiirama guddaadha. Qulqullinni maa'eessa adeemsa keessa adeemaa dhufa. Amma gaariidha yaada. Garuu hanga yaadamu qulqullina qabaa kan jennu yoo ta'e nu hafa. Garuu hojiin kun yeroo daddabalaa adeemu yeroo baay'achaa adeemu namni inni barreessu utuu hin jaallatiin kitaaba qulqullina qabu kitaaba dubbifamuu danda'u fudhee dhufuu eegalee yaada. Amma yogguun ilaalu kitaaba afaan Oromoo irratti itti dhimmamee gama mootummaatiin yookiin dhaabbilee miti mootummaatiin kitaaba afaan Oromoo baroomoo gochuudhaaf dhaabbanni hojjetu hin jiru. Qabatamaan kan jiru nuumatu kama tayyootaatti sosochuutti jira. Namatu dhuunfaasaatti sosocho'aa jira. Bakka deeggarsi mootummaa hin jirretti bakka gargaarsi dhaabbilee miti mootummaa hin jirretti hojiin kun ammuma kana ofisaatiin dhaabachuun isaayyuu waan guddaadha. Deeggarsi mootummaa deeggarsi garma dhaabbilee miti mootummaatiin itti dabalamee biiroon barnootaas biiroon aanaas itti dabalamee kitaabilee kana caalaatti promoot gochuun jajjabeessuun yoo itti dabalame kana caalaa deemuu danda'a. Haala amma jiru keessatti nan argaa kan yeroo kaanirra kitaabota haaraa iyyaafachuu bituu keessattuu waan akka kitaaba saayikooloojii waan akka kitaabilee seenaa kana namni keenya iyyaafatee bitaa gaariidhaan jedha. Kitaabolee afaan Oromoo barreeffaman cinaatti kitaabota afaanota garaagaraatiin barreeffaman qabiyyee isaan irratti hundaa'uudhaan gara afaan Oromootti hiikuun hawaasa biraan ga'uun kallattii ogbarruu Oromoo guddisuuf carraaqamu keessaa tokkodha jedhan barsiisaa qulqulluun. Yeroo ammaa uummanni kitaabolee iyyaafatee bituu eegaleeraa kan jedhan obbo Hinseeneen aadaan dubbisuu hawaasichaa gabbachaa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf barreessitoonni immoo itti dhama'uudhaan hojii isaanii qulqullinaan hojjechuu irratti xiyyeeffachuu qabuun dhaamaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
hospitaalli riferaalii yuunivarsiitii Amboo warshaa oksijiinii oomishu hojii eegalchiisuu beeksise. Hojii geggeessaan hospitaalichaa Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii kun guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyan tokko qilleensi qulqulluu hagam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyitu beekaa jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase. Hospitaala Riferaalaa Yuunivarsiitii Ambootti hojii geggeessaa kan ta'an Dr. Gonfaa Mootii akka jedhanitti warshaan oksijiinii oomishu kun torban darbe banamee hojii eegale. Qaamolee dhimmi ilaalu waliin ta'uun warshaan kun ji'a tokko keessatti qofa akka hojii eegalu kan taasifamee jedhu Dr. Gonfaan. Hospitaalli keenya torban darbe keessaa warshaa oksijiinii oomishu hojii jalqabsiiseetu jira. Namoota oksijiinii qaban haa ta'uu danda'a, karaa balaa waan tasaa ta'uu danda'u. Akkasumallee dhibeewwan kan koronaa vaayirasii kana ta'uu danda'a. Isaaniif haaluma salphaatti dhiyeenya irratti argamee tajaajila lubbuu baraaruu kan kennan keessaa fi oksijiinii isa jalqabaadha. Hospitaalli keenyas waan kana kan hojiitti jalqabsiise yeroo gabaabaa keessatti naannoo ji'a tokko kan hin taane keessatti wanti kun karaa ministeera eegumsa fayyaa, biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaala keenya wajjin ta'uudhaan. Warshaan oksijiinii oomishu kun yeroo humna isaa guutuun hojii eegalu guyyaatti oksijiinii siliindara 600 ol oomishuu danda'a jedhu Dr. Gonfaan. Kanaaf amma ammaatti hojii jalqabu kanatti jechuudha. Maashinii lamadha oromoo walii galatti kan hidhamu isaan keessaa kan amma hojii jalqabe maashinii isa tokkodha. Tokko isaaniitiif naannoo miliyoona 25.8 kan baasiin itti ba'e jechuudha mana isaa dabalatee. Walumaa galatti garuu maashinoota lamaan kanaa fi warshaa kana lamaaniif naannoo miliyoona 52 kan tilmaamamudha baasiin itti ba'e jechuudha. Lamaan isaanii gaafa hojiitti galanii guyyaatti naannoo siliindaroota gurguddaa hanga 600 oomishuu danda'u jechuudha sa'aatii 24 keessatti. Hospitaalli Riferaalaa Yuunivarsiitii Amboo yeroo ammaa oksijiiniidhuma warshaa isaan oomishamutti dhimma ba'a erga jedhan booda gara fuulduraaf hospitaalotaa fi dhaabbilee fayyaa akkasumas kanneen oksijiinii barbaadan hunda waliin ni hojjenna jedhanii jiru Dr. Gonfaan. Rakkoo dhiyeessii oksijiinii keessattis ni gumaachana jechuun dubbatanii jiru hojii geggeessichi. Lamaan isaanii kan hojii jalqaban ta'e sa'aatii 24 kan hojjetan ta'e naannoo biyya Oromiyaa kanatti magaalatti haguuguu yookaan immoo buusuun hin danda'amu jechuudha. Haa ta'u malee rakkina ijaarsi manaa xiqqoo kan jalaaftee fi rakkina humna namaa achirra keessurraa kan ka'e sa'aatii 24 otoo hin taane sa'aatii 8 kan namni hojjechaa jiru. Kanaafiyyuu haga ammaatti hospitaala keenya guutummaa guutuutti uwwisuu danda'ee jira. Ammallee hospitaalonni kan akka Mattuu, hospitaala Gudar, hospitaala hoolotaallee gara fuulduraatti kan itti fayyadaman ta'uusaa eegalee jirra. Kanaafiyyuu nuti sa'aatii 24 ol guddifnee uwwisa oksijiinii kana jechuudha. Oromoo kan keenya qofaa osoo hin taane biyya Oromiyaa waliin geenye jenneeti kan yaadne jechuudha. Akka Dr. Gonfaan jedhanitti isa amma guyyaatti sa'aatii 8 qofa oksijiinii oomishaa jiran gara guyyaa guutuu jechuunis sa'aatii 24tti ol guddisuun rakkoo humna namaa furuuf hojjetaa jirraa jechuun himanii jiru. Namoota jechuu danda'an karaa siviilii humna namaa sana eeyyamsiisuu danda'u. Kan biraan immoo bakkoonni adda addaatti namoota kana finnee itti gashuudhaan dhimma gochaa jirru. Kanaafiyyuu halkan illee namooti mammaa of harkaa illee jisiisuudhaan kaffaltii addaa kaffallee fi hojii kana gara ol kaasuutti kan hojjechaa jirru jechuudha. Dr. Gonfaan barbaachisummaa oksijiinii ilaalchisees akkas jechuun dubbatanii jiru. Yeroo kanatti oksijiinii jechuun dhukkubsata koronaa vaayirasii kanaaf baay'ee kan barbaachisu jechuudha. Amma bakka yoo ta'e namoonni hir'ina oksijiiniitiin bu'aa jiran baay'eetu jiru. Jiraataan magaalaa Amboo dhibee COVID-19 irraa fayyuu dubbatan qilleensi qulqulluu yookaan oksijiiniin hangam akka nama barbaachisu isa dhibamee fayyetu beekaa jedhan. Jallataa Borroo kan jedhamu jireenyi koo magaalaa Amboo ganda duwwaa tokko keessa. Koviidiin kun nama qabdeenyaa jedhan akka addaa isaanii ta'e anumayyuu qabdeessuun dhukkubsateera. Ameen asakaalaa hospitaalaa deemuu dhiisee bahee waaqa filannaa ga'uun rabbi lubbuu koo na baraare. Kanaaf oomishni oksijiiniidhaa amma riifaraal hoombii Amboo yuunivarsiitiitti oomishamaa jiru kun uummata keenya ni baraara. Balaa du'aa balaa tasaa jalaa ni baasa jedhee waan itti gammade. Nutis immoo uummanni ogeessi fayyaa kan nuun jedhu kan eegganne sanitaayizarii keenya dibanne maaskii keenya hidhanne
Meetirii lama walirraa fagaannee ogeessi fayyaa labsiin nu dabarse kana eeggachuun nurra jira. Balaa tasaa jalaa of baraatu nurra jira. Waaqa wajjin baraaruutu beekuutu nurra jira jedhee kan dhibeen kun dhibee gadheedha. Dhibee lubbuu namaa balleessuudha. Dhibee nama ajjeesuudha. Kanaafuu Waaqayyo biyya Itoophiyaarra, Afriikaarra, Ardii, Eeshiyaa, Irooparra balleessee namni keenya immoo nagaan akka jiraatu hawwii koo waan ta'e ani jaarsi magaalaa Amboo kanatti dabarsana. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Naakoor Malkaa Amboorraa. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.